بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب ما جاء في الذبح لغير الله. بام نكون يوكا بقنا نكون باب وان نفيتي في الذبح قالوا كيست لغير الله نما رب تهنيف qaluu keessatti baaba waan dubbatuuti waan dhufeeti jechuudha nuuf dubbatu. هذا باب ما يذكر فيه الذبح لغير الله. baabni kun baaba nama rabbiin ta'iniif qaluun keessatti dubbatamu jechuudha. يوكاه باب ما جاء في النهي عن الذبح لغير الله. يوكاه باب ما جاء في كون ما يكون الذبح لغير الله وقول الله تعالى أما ربي قدت قالون مال أكتا إيه بامنكم بقنا سنة كيست ذبحي كجن كني حيوانا وان حيوانا قلن بيلدا ججو أسرت غراغرمان نهري في ذبحي نسكي غراغرمان سامال نسكي ذبحي نهري نسكي كجن ولما غلطي قبط قلما ججو نهري نس نهر رسول الله جن نهري نحر وانحرج غنالو فوتا فصل لربك وانحري في قل إن صلاتي ونسكي جرا أسباب كذا تمو ذبحي جرا ججو سدين وس كذا تدبتمي جرا غراغرمان جرا كان سديني لا مال ما الفرق بينهم غراغرما يدو إسان سديني جرو نسكين ولما غلط ونسكي جري قلمكية كان انجن ولما غلط لكن مو ذبحين كان دبتمو بيلدا سديني رت سديني في وانجرا فقات ريتي هولا كان كلالتو نهرين كلالتو قال لالتا جدن نهرين قال وان قال فقال كفردا يقولي نهرين مو وان بيلدا فقات سانغا ريتي هولا ورابسا كان بسونو قروبي كان جتشو وان كان فقات لكن قروا موتوكما ولرتي سندوبتمو دندا ولتو دبتمو دندا غرغر باسو برباد كان جتشو ذبحين مال الرت بيلدا سدين الرت دبتم نهرينو قال الرت دبتم يو برباد استوكس تا نسكينو أكما ولي قلاتي سان سدينو همتا جتشو لغير الله نما رب تهنيف جتشو نما رب تهنيف كان قالوني بكلمتي قلنا إلالو دندين nama rabbiin ta'iniif kana fakkeenya yeroo qaltu keessatti isatti dhiyaatuudhaaf isa guddisuudhaaf gaafa kan gootu taate kun shirkun akbar mukhrijun anil millaarraa si baasu shirkii guddaa ta'a tokko inni lammaffaan immoo hoo nama rabbiin ta'inii nama rabbiin gadinii qaluun kun gammachuu wahiitiif keessummaa wayisitti dhufnaan sigalee abbaan kee ajjiidhaa dhufnaan yookaan keessummaa wayisitti dhufnaan goddinyaan keessatti dhufnaan sigalee saayimni keessatti dhufnaan kabajaa isaadhaaf jecha qalta millaarraa naman baasu kuni wama aadaatti jirurraa barbaachiftuudha yeroo gariidha halaali walumaa galatti isiin halaali jechuudha maaliif jennaan waa walii godhuun waa walii kennuun rasuulli alayhi salaatu wasalaam tahaaduu tahaabuu jedhan walii kennaa wal jaallatanii namni hammuma walii kennuun wal keessummeessuun sigalee waa lama jedhan jaalala ilma namaa hedduutti fiddi jedhan tokkoffaan salaamtaa waliin jechuu inni lammaffaa waa walii kennuu wal ziyaaruu kuni firummaa namaa jabeessiti kabajaa namaa kenniti jedhan kanaaf kana akkasiiti jechuu
amma qoodaan lameen kuni bareechanii adda baasuutu bareechaadha jechuudha. Fakkeenyaaf daanyaan tokko ganda kee dhufu isaaf qalta. Yoonii fi isatti dhihaachuudhaaf aangoo isaa kana irraa argachuuf isa bira sadarkaa argachuuf isa bira aangoo argachuudhaaf siigalee isa bira harka kaa'achuudhaaf kan gootu yoo taate isa guddisuudhaaf shirkun akbar. Qalmi kun qalma haraamti. Ammoo fakkeenyaaf keessummaa wayii dhufee namni isaaf qaltee nyaachifta akka Rasuulaa fi Abubakri Umar alayhi salaatu wassalaam ridwaanullahi alayhim isaaniif qaletti Abu Ayyuub yoo akkana qaltee hoo kuni bareedaadha. Kanaafuu akkasii jechuudha. Lagayrillah nama rabbiin ta'iniif jechuun kun ambiyaa maleekaa awliyaa hundi isaatu jechuudha. Sanama awliyaa kan jedhamu kun hundi isaatu akkasii jechuudha. Aayaa. وقول الله تعالى جج ربي قلتيت أين يفك كلامه أين يفك كلامه قلبي مالك شرت رجان جج ربي قلتيت يا نبي محمد نمني تربة مجر نبي ربي تقول جري يا نبي محمد أمة مشركو تاكناني سيقلي أمة مشركا كناني جدي يا نبي محمد والباسدر رباسيتما اتهمي توحيد كل مالي سورتين مكة جدا مكيات بوتين قل إن صلاتي جدي يا نبي محمد صلاة نكية ونسكي قلمكية ونسكي قلمكية ومحياي كنين صلاته كنين سجوده كنين قرده كنين واهن دقده قبوه salaaniko wonusgi qalmi kiyya namnin qaluufis wa mahyaaya jireenyi kiyyas kanin jiraadhuufis wa mamaati duuti kiyyallee kanin isaa jiraadhu kan isaaf du'u lillahi rabbil aalamiin rabbii caalamtoota hunda ta'eesanii fi jechuudha. Amma salaatii wa nusukii jedhu toohida ibaadaa toohida qabaas keessatti waa'ee toohidaatii miti. Qul inna salaatii wa nusukii salaataa fi qalmii toohidul uluhiyyaa qaba. Kanin isaaf jecha salaatu, kan isaaf jecha qalu, isa sodaadhaaf, isa kabajuudhaaf, isaaf godhuu qabuudhaaf kanin salaati isaaf qalu jechuudha. ومحياي ومماتي كان نجراجس كان نجس أينو ربي توحيد ربوبية قبل كيسا جتشو لله رب ما في توحيد الأسماء كان قبل جتشو رب العالمين ربي عالم توتا جتشو ربي عالم توتا جتشو عالمين جتشون والرب ملجرون عالمينا jedhama jechuun. Haaya amma gaa as keessatti uummata mushrikaatti dhufe. Ayanni makkaadha. Ulamaa'iin dubbatanus kitaaba keessatti ulamaa'iin akka Saalihul Usaymiin karakka Ammaad Abdussamii ulamaa'iin gurguddaan maalitti fassaran ayanni koo eenyutti dhufe kan jedhu keessatti ummata mushrikaatiin jedhi yaa nabi Muhammad jechuun dhufe. Raakin garuu warri nashiidaa baasu keenya immoo maal jedhan ummata amanetti dhufe ayaan kun jedhe raayyaan. Isinii galee baakan ummata amanetti dhufe ayaan kuni jedhe. Sheekul Islaa Sheekul Usaymiin maal jedhe? Eenyutti dhufe ayaanni kun ummata mushrikaatti dhufe toohida agarsiisuudhaaf kan hin salaatuuf qaluuf jireenyi duuti kiyya eenyuuf rabbiif jedhi ayanni makkiyyaadha rabbii caalamtootaatiif ayanni makkiyyaa ta'uu maal jenna ayanni madiini suuraan an'aam keessatti argama suuraan an'aam guutuun si bakka tokko makkiyyaadha jenna kanaafuu ummata amanetti osoo hin tahin mushriktoota mul'isii jedhi jedhi rabbiin
awwama jedhuun isinii hime kana hin jenne kabooda maqaan nan baan laa shariika lahu shariikni isaaf hin jiru وبذلك أمرت كانت أججمي جدين ونو كاين رغابي وأنا أول المسلمين أندرنما قالي ربي جلب تميتي لا شريك له شريك نساف جرو شريك نواتك إساف جرو عبادة ساكيست ربوبي ما ساكيست أسماء وصفات كيست أنا ربين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير واني إسا فقاتو توك كوهن جرو wanni isa tokko hokkaatu warri gaa rabbiin shariika qaba taabota gabbaranii Ciisaa ilma Maryamiin siigalee kun hundi isaatu rabbii gaditti gabbaranu dhugumatti jal'atan jechuu kanaafuu irraa fagaatuun barbaachisaadha shirkii irraa jechuu لا شريك له شريك إساف هنجر واتو كل فرقالين غرغرا سورين واي كنا كيست شريك ربي يقولوا كيست مخلوق جبروا ناكا صوفيوتا أباشوتا كنا كسي كنا كا ورا إيران كنا شيعة علي ربي جدًا كان إيسا رب كان مو أولياء غرغراتين ربي جدًا فلا آية ربي تجرن جتشو لكن فرقالو ما إسلامنا را قصيدة باية كبني ولا لو منظومة جربا سان كنا نشيدا منظومة نرى زمانه خنا باتو وهي شركتين باية قوتمتو اوكي نعم نشيدان توكو اللي ستي ديم تويرو دوري ستين آما ما نتي غوري خنجن اللي ستي نهمة ماما نهمة انتاو نشيدان غرغرا دونغورا توكو كيس جيرا جيتشو إرى أوفي جيتشون برباچي سادا يقولي اوكي نعم ورد الرابرنا واباية باسن maaltu jira shirkiitu keessa jira kaan bid'aatu keessa jira jechuudha yoo bareechanii of eeganii keessaa hubachuun barbaachisa jechootawwan jedhamu kana hunda isaatu sirriitti miizaana quraanaa fi hadiisaa irra kaa'uun barbaachisaadha jechuudha. Haaya. وقوله أمس جت ربي قلت إيتي وقوله جت ربي قلت إيتي فصل صلاة لربك ربي كيتيف وانحر قال جدي ربين صلاتي ربي كيتيف سببا فاين سببيات ستي سبب ربين إن أعطيناك الكوثر يا نبي محمد الكوثر لقى جرمو لقى قد جنة كيسات سيكنين جرى فصل لربك كنافو ربي كيتيف صلاتي وانحر قال جدين نهري نسيكني سلاني أسيكني اسمه beekamaadha jedhan salaatuma beekama wan harahasii kun nahriin qaluudhuma sigalee laakiin garuu qalma asii kana keessatti qalma sadiitu keessa seenuu danda'a uduhiyyaa qaluu hadiyyaadhaaf qaluu haqiiqaa qaluu jechuu hadiyyaan waa baay'eetu jira gaas keessatti laakiin as keessatti immoo warreen wan hariin salliin asii kuni ciida salaatii wan har nahriin immoo uduhiyyaadha qalii warri jedhanus ni jira ummanni jechuu laakiin uduhiyyaan ulamaa'in keessatti wal dhabanii jiran warri waajiba jedhu uduhiyyaa qaluu warri sunnaadha jedhallee ni jira irra huddaa warra aalii ilmiiga mustahibbaadha jaallatamtuudha jedhan namni immoo danda'u barbaachisaadha jedhan nama danda'u irratti waajiba jedha Abu Haniifaan fa'a. Sheekul Islaam Ibn Taymiyaa illee namni danda'u waajiba jedhan. Sigalee akkas ta'utu qaba jechuudha. Qalmii ammas kan qalamu maal haqiiqaa fa'a ijoollee dhalatteerraa guyyaa torbaa irraa qalama. Yoo dhiira ta'e lamatti irraa qalama. Yoo niif immoo dubartii ta'e tokkotti irraa qalama jechuudha. Sigalee namni immoo cinqiin itti jiru hin dandeenyes yoo tokkoon of gahesi homaa rakkoon qabu sunnaadha jedhan. آية عن علي رضي الله عنه رب سرها جالة قال نجد حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي لا نوف أديسي أما بكا كلمة كانت بكا كلمي بكا وايتي ودمو دندا كلمي ألجد ربيني كلمة كان هون كجيلتي كالتا كان مو غرغراف سوغياداف كالتا إني كان مو منا شكري ربيتي كالتا
Nikaan immoo yookaan waan ta'eetiif qalata jechuudha. Qalmii asitti dhorkamaan jiru suni awliyaatti dhiyaatuudhaa fi jinniidhaaf qaluu maalii qaluu isa jedhamu kana jechuudha. Kanatu dhorkaadha. علي الرودي فيما قال نجد حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي لنا فديس بأربع كلمات جتشا ونفرنا فديس بأربع كلمات جتشا فرنا فديس لعن الله ربي الرحمة الرافقيس جتشو رحمة الرافقيس طرده وأبعده عن رحمته رحمة الرافقيس جتشو من ذبها نمك لغير الله نما رب تهنيف نمك جتشور جانين نما رب تهنيف نمك جتشور نبي ستو ملكي ستو جني لا ستو أولياء ستو وند ساتيفو جتشو لعن الله يوكا وشيك ويستاذ ويمنتي وامتي دعايتها كيبل ما جتة يومنتي وامتي إساف قلتو تاتي وكون الشركي يا إساتو كيبل ما دعاي بريتشين أهقودو يوتي يوني في منتي وامتي أستاذ موهي شيخ موهي علماء وهي كان قال توفتات سوى دعاء ساك بلما دعاء قال جنان جمدي نها قولوا يوكا جتو تاتي وامبراتي جتو توهيني كم بريتشني كيسا قد اللالو تبرباتشسا لعن الله رب رحمة الرافقيس من لعن والدي نما هذا عباسا الرفسي رب رحمة الرافقيس جتو هذا عباسا أكمتي الرفسا نمني توكو جنان حديثة كيستي رسطاني جنان أتي أبا إسا سنة الرفسي تا inni sunis abbaa kee deebii arrabsa. Siigalee bareeda abbaa keetii siin jedha amma ana arrabicha dhiiseetuman si himi. Atis bareeda abbaa keetii jetta jechuudha. Siigalee isa kaan jechuun hin ta'u. Sababa abbaan kee arrabsamuu eenyutu ta'uu jira? Situ ta'uu jira jechuudha. Osooti abbaa isa sana arrabsuu dhiiste hoo innis abbaa kee arrabsu. Kanaaf rabbiin maal jedhe? Aalihaa gabbaramaa ummata sanaa hin abaarinaa isaan immoo rabbirra fayyasubbullaha rabbii arrabsanii waan akkasiiti jechuudha. لعن الله رب رحمة الرافقيس من آوى حفقيس جتشو من آوى نما قبسيس محدثا نما محدثي نما بدعاء عن ديمو كان أفتك بإستكسي نما كسيدا بدعاء كجهمية معتزلة أشاعرة شيعة ماري صوفية باشتا جرى كان لعن الله أمس رب رحمة الرافقيس من غير نمججير منال الأرض وسندتي دا نمججير هاكو توكو ستو نما ستوكو ستو هانغا برباد اللي نمتا وسندتي ججير رب رحمة الله فقيسو رواه مسلم حديث مسلم تقباس ججو عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل ربان توكو جنة نسيني في ذباب سبب ما تسيسا توكو جج تيتيجا توكو جج ودخل النار تقوس بالدسين رجل قربان دو في ذباب سبب ما تيتيجاتيف قالوا كيف ذلك مية كم تدبين كنت هجراني يا رسول الله يا رجال ربي قال نجي مر رجلان نما لما تدفن على قوم من أرمة قر لهم سنم أمة سنة تابوتا وهي تجر وانقبر لا يجاوزه أتبر هندبر فتقرر دابا راداري حتى يقرب له شيئا hanga isaaf dhiheessutti shay'an waan tokkollee hamma isaaf dhiheessutti isaaf kabaja isaatiif isaaf godhachuudhaaf hamma dhiheessutti jechuudha. فقالوا لأهديما إسال لمان نم تكون نجان قرب dhiheessi jedhan وما تكون dhiheessi kabaja isaatiif isa kanaaf jecha dhiheessi قال نجان ليس عندي شيء وتكون برنجر أقرب ونن إيه سجنا قال نجن قرب ديسي ولو بزبابا تيسيسو مكان اللي يوتا اللي فودو تمكالي في إيه سجنا فقرب زبابا تيسيسا قائد إيه سي فخلوا سبيله كاراسا قال لك سنة ديمي فدخل النار سبب سنان مو إبدا سيني آخراسا تمو جتشو بوديس إبدا سيني دران سيني جرا لكن وني دفو ديمو هندساتو كموان تهيب ربين تهجد وقالوا للآخر إذا كان نجنا قرب ديس قال نجد ما كنت وانتان اللي أقرب كان نهيس لأحد نمتكو شيء أواتك دون الله ربي قدت عز وجل جباتي قدت ربي فضربوا عنقه وكست مرمسادة هني فدخل الجنة جنة سيني رواه أحمد تقباسي جيتشو أما قا أسكيستي واباية تجرى دابي حديثني دميرا قد ديبسي
Baakeen keessatti namtichi kuni qissaan kun qissaa Zubaabaa jedhamtee beekamti. Amma hadiisni illee tuqaa qaba. Hadiisni akka waan daciifaati. Laakiin garuu jedhe mu'allifeen abbaan kitaabaa sahiha hadiisa sahiha jedheetuma fide. Kanaafuu hukumii kanarratti deeme jechuudha. Abbaa musannifee biratti maaltu jira? Namtichi dhiheessee kuni jaallateetuma dhiheesse waan ta'eef shirkiidha. Sababa sanaaf ibidda seenee jaallateetuma dhiheessee jechuusaaf fide jechuudha. Amma mas'alaan kuni waa baay'eetu as keessaa qabata. Namtichi kun dirqamee jedhe hoo maalitti kafree azaaba seenaa? Amma shari'aa keenya keessatti man kafara billaahi min baadi iimaanihi illaa man ukriha jedhe. Dirqamaan fakkeenyaaf namni tokko haadha manaa gahee dirqamaan namticha nama ajjeesi jennaan yoo hiikte dirqamaan yoo waan tokko si godhan dirqamaan nyaadhu jedhee namni tokko kaafirra wayii mootummaan zaalimni wayii yoo si qabe galee dirqamaan hubalii fi dirqamaan sanama yaami dirqamaan isaan rabbi jedhi yoo siin jedhame dirqame si dirqaana yoo sa jechuu dhiiste ni du'aata jettee bira dabarfachuu hin dandeessa. Akkamitti abadda seenii? Laakiin akka tokkotu jira. Inni kun kan hin jedheefi yookaan jaallateetuma jedhe sababa kanaafi jennaan. Laakiin garuu hadiisni da'iifa akka musannifeen fidetetti namtichi kun jaallatee jedheedha. Yoo dhugumaan jaallatee jedhee kan jedhu ta'e sababa saniif. Yoo jaallatee immoo hin jedhin ta'e hin kafru jennaan. Gaafa hin kafru jenne immoo hadiisni da'iifa jechuu ta'a jechuu hadiisni. Laakiin wal jabeessee yoo hadiisni illee da'iifa ta'e shari'aa keenya keessatti immoo kun shari'aa warra asiin duraatii jechuunis ni jira jechi ulamaa'i. Sababaan namtichi kafree abaseeni shari'aa warra asiin duraati shari'aa nuun duraati jennaan. Laakiin shari'aa keenya keessatti immoo namni tokko yoo dirqame sababa saniif jecha hin kafru ibiddan seenuu jechuutu jira. Kanaaf akkas inshaallah rabbi shirkiirraa najaan haa baasu. Sallallahu alaihi wa sallam wa baaraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.